Waan gurri dhaga'ee fi ijji kaameeraa keenya argiterra. Pirezidaantii biyyattii dabalatee lammiileen Rwaandaa harki caalu Oromoo Gujiitii jedhanii qorataan seenaa lammii Rwaandaa Kamz Ali. Qorataan seenaa lammii Rwaandaa kan ta'an Kamz Ali ummata Rwaandaa keessa jiraatu keessaa dhibbantaan 70tti siiqu gosa tusii ta'uun harki caalu Gujiin Itoophiyaa fi Keeniyaa caalaa Rwaandaa akka jiraatu himani. Kamz Ali qorannoo yeroo dheeraa fi hariiroo Gujii fi gosa tusii kanaan dura duguggaan sanyii irratti gaggeeffame irratti taasisaniin tusiin Gujii ta'uu mirkaneessaniiru. Ummanni Oromoo Gujii naannoo kibba Itoophiyaa irraa kaasee Somaaliyaa, Somaliland, Puntland, Kenya, Rwanda fi biyyoota Afrikaa jiddu galeessa hedduu keessa akka qubatee jiru dhugoomsaniiru. Kolonii itti hin hammaatin yookiin hin jabaatin Gujii himataa turus himani Kamz Aliin. Aadaan uffannaa, nyaataa, dhugaatii fi sirni bulchiinsa isaaniillee akkuma sirna gadaa Gujiitii jedhani. Dhalataan gosa tusii kan ta'an Kamz Ali ummanni kun yeroo dheeraa fi Gujiin wal qunnamuuf tattaaffii taasisaa turullee himaniiru. Pirezidaantii biyyattii amma biyya bulchaa jiran Paul Kagame fi haati manaa isaa gosa tusii kan ta'e ta'us himaniiru. Sabboonummaan isaan qaban iyyuu olaanaa ta'uu kallattiidhaan dubbataniiru. Kamz Ali dhimmuma kanaaf Gujii dhufuun qorannoo gaggeessaa turullee kaasanii. Paul Kagame jalatti qondaala olaanaa mootummaa ta'uun hojjetaa jiru. Oromoon Gujii Itoophiyaa keessallee kutaalee biyyattii hedduutti faca'anii kan jiraatan ta'us qorannoodhaan bira ga'aniiru. Kanneen keessaa Arbaa Minj, Godina Hadiyyaa fi Kambaata keessa akka heddumminaan jiraatanis himanii jiru. Hedduu galateeffannaa.